Yuunaayitid Isteetsi guyyaa walabummaa ishee waggaa waggaan adoolessaa 4 kabajji. Kan pireezidaantii Ameerikaa lammataa turan Joon Adams bara 1776 keessa haadha warraa isaaniif xalayaa barreessaniin Ameerikaan guyyaa walabummaa ishee xaaxessuu akkasumas sirnawwan adda addaan ardii isa tokko qabee hanga sakaanitti ni yaadatti jechuun beeksisan. Garuu guyyaan isaan waa'ee isaa dubbataa turan adoolessa 2 bara 1776 ture malee adoolessa 4 miti. Adoolessi 2 guyyaa koongiresiin kutaalee koloneeffattootaa jala turan jalqabaa 13 Biriteen irraa walabummaa argachuuf sagalee itti kenne ture. Ayyaanni kun kan ittiin beekamu keessaa tokko ennaa ayyaanichi kabajamutti xaaxessuudhaani. Jaarraa 15ffaa keessa sirni xaaxessuu yeroo sirna ayyaana amantiif qophii bashannana uummataa Awurooppaa keessaaf kanneen jalqaba Yuunaayitid Isteetsi keessa qubatan illee aadaa kana fudhatanii itti fufan. Xaaxessuudhaan ayyaana kana kabajuun kurna lamaa qabee babal'ataa dhufe. Guyyaa roobaa magaalaa xiqqaa Virjiiniyaa keessaa jiraattonni guyyaa walabummaa dursanii kabajuuf wal gahanii argamu. Walabummaan bilbilisaa haa dhagahamu jedhan. Woornar akka jedhanitti alaabaa hedduu namaa kennina. Sana waliinis seenaa hanga tokko beeksifna. Ijoolleen halluu isaanii jaallatu, gammachuusa waliin jirus akkasuma. Bilbillennaa bilbilamullee ni jaallatu jedhan. Galmeen waldaa hojii kana jalqabee kan Ameerikaa kan bara 2000 akka agarsiisutti lammiiwwan Ameerikaa xaaxee kana bitachuuf doolaara Ameerikaa miliyoona 400 fi miliyoona 7 baasaniiru. Koongiresichi labsii walabummaa kan irra caalaa Toomaas Jefersan barreessan hanga guyyaa 2 boodaatti ifatti mallatteessine. Pooliin Maayer hayyuu seenaa yoo ta'an kitaaba Making the Declaration of Independence labsii walabummaa jedhamu bara 1997 keessa barreessan. Jalqaba ji'a adoolessaa bara 1777tti barreeffameen ennaa sanatti miseensonni koongiresii kutaalee kolonii jala turanii erga Ingilizii irraa walaboomuu isaanii labsanii waggaa tokko akka ta'e dagatan. Adoolessi 3 ennaa ga'u yaadatan. Guyyaa sanatti immoo adoolessa 2 kabajuuf yeroon isaa duruu darbe. Kanaaf walabummaa biyyattii guyyaa ittaanutti jechuun adoolessa 4 kabajuuf murteessan. Gaazexaan Pennsylvania Evening Post of Philadelphia jedhamu bara sana adoolessi 4 walabummaa Yuunaayitid Isteetsi ta'uudhaan magaalaa kana keessatti agarsiisa gammachuuf ayyaanaatiin kabajameera jechuun gabaase. Halkanuma sana maxxansi gaazexaa sanaa agarsiisni xaaxessuu guddaan jiraachuuf magaalattiin immoo bareedinni ishee ifee ture jechuun gabaaseera. Aadaan ayyaana walabummaa kabajuu babal'achuun kan eegale erga waraanni bara 1812 Biriteen irratti geggeeffame booda. Bara 1870tti koongiresiin Yuunaayitid Isteetsi adoolessi 4 sirnaan guyyaa ayyaana walabummaa akka ta'u raggaasise. Lammiiwwan Ameerikaa guyyaa walabummaa kan xaaxessanii sirnaawwan adda addaan kabajanii oolu. Jaalala biyyaaf gootummaa hunda caalaa ta'uun kaalaandarii Yuunaayitid Isteetsi keessatti galmaa'ee jira. Haa ta'u malee abbootiin bu'uursitoota biyyattii Biriteen irraa walabummaa isaanii argachuuf hojjechaa innaa turanitti kutaalee koloneeffataman keessatti uummata gurraachaa gabroomsuun bal'inaan raawwatamaa ture. Waan koloneeffattoonni ofii isaaniif barbaadan labsichi keeyata isaa keessatti of keessaa qabaatus garboonni isaanii akkasuma mirga qabu jedhanii waan hin amanne fakkaata. Keeyata labsichaa keessaa dhugaawwan kunis ofumaan akka mul'atan, kunis namoonni hundi walqixa akka uumaman, uumaa isaaniitiin mirgoota murtaa'oo hin taane akka badhaafaman isaan kana keessaa jireenya. Bilisummaaf gammachuu akka qabaatan jennee fudhannaa ka jedhutu keessatti argama. Ameerikaan erga siyaas garuu haala waliin simne sanaan rakkachaa jirti. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.